Dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jecha nageenyi keenya kan onne irraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jechuudhas barbaada. Akkuma kanaan odeeffannoo keenya guyyaa hadhaa keessatti waan baay'ee nama dinqisiisuu fi walaloo fi jeedaloo keessumaaniyyuu Ustaaz Kamaal Hebboo baase irratti namoonni hedduun keessumaaniyyuu hedduu dinqisiifachuun waan baay'ee dubbachaa jiran kallattii sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti jechuun ergaan keessumaaniyyuu Jalli keenya yookiin immoo Ustaaz Kamaal Hebboo nu dabarse immoo uummanni keenya hoo quba qabdu yookiin dhageessanii jirtu jechuus barbaadna. Ergaan isaanii hoo maal fakkaata mee keessumaanii tokko tokkoon as baafnee waliin ilaallu ta'a jechuun mee ergaa kan yookiin immoo sagalee kan dhaggeeffannee walitti deebina. Ilafa qabsaan yoodu qabsooni tumarufa suutuma gulgullaha jirjiiramni ni dhufa qabsoon uummata Oromoo duras geettee kukkufa amma kaatee dhaabattee diinatu jala kufa walitti dhamaa kaayoon tokkummaadhaan wal sufa ammallee kan raaftee jabaadhaa itti cufa sodaa jaraa gaddufa ol ka'aa gootummaanii galli kunoo gammadaa injifannoodhaan. Galli kunoo gammadaa injifannoon. Keessumaaniyyuu ammallee karaan haftee ni jira yookiin oggurraan bootaan uummanni keenya ogguruu qabu ni jira jechuudhaan dhaamsa isaa kan dhaamaa jiru Ustaaz Kamaal Hebbooti jechuudha. Ustaaz Kamaal Hebboo amma nama qabsoo keessa jiru yookiin ammoo qabsoo aarsaa lubbuu ofii kafaluu fi akka ustaazni hin keessumaaniyyuu ustaazni hin qabsaa'u eenyutu jedhe akkuma kanaan keessumaaniyyuu sheekaa yookiin ammoo eenyutu hin qabsaa'u jedhe jechuun aarsaa guddaa lubbuu ofii kan kafalee amma kana dirree waraanaa jiru jechuudha. Jaalli kun namni keenya hunduu yookiin ammoo uummanni keenya kan Oromoo ni beektan jedheetiin amam keessumaaniyyuu dhaamsi isaa keessatti yeroo ammaa kana wal qoqqoodinsa haala amantiiti yookiin ammoo bilisiqinnaan afaan sossobdee orri afaan Oromoo barate keessumaaniyyuu ilmaan nafxanya amma kanatti uummata keenya irratti kan duulaa jirtu irratti uummanni keenya dammaquu qaba qaawwa jiru hunda cufuu qaba kana booda immoo injifannoon galla jechuun dhaamaati jira. Eeyyeen uummanni keenya qarree fi qeerroon yeroo ammaa kanatti qaawwa kana cufuuf hangam qophiidha. Nuti ammoo qophii kana immoo akkam gochaa jirra akkamitti hojjechaa jirra kan jedhus ammoo kan waliin laallu ta'uu qaba jechuudha. Kanumaafuu mee dhaamsa lamaffaa keessumaan ustaazni keenya qaaliin Ustaaz Kamaal Hebboo nu dhaame ammallee ittuma fufnaa wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Kadina nummosise duranu fayyalumma kanurra tursiisammoo sandara wallaalumma lamaanuu nurraa kaatee amma yeroo garummaa bakka teettu argattu amma booda gabrummaa yookaan numna malee jiraannu bilisummaa bakka jirtan hundumaa jabeessaa Oromummaa bakka dhukkubni tafee kaanee baafna tokkummaan wallaahi amma booda keenyuma olaantummaan nutti hin deebitu lamoo rakkoon kooluu galtummaa jarramee kan namni keenya kan hidhameetumamaa kan biyyarraa baqatee deemee galaanadhuma dhima miidhama namni teenna keessan adduma lama miidhamnu lamuu lammiin biyyumaaf dhuma ariifallee taatu namnu kaawwaalatunuma teennee biyya keenyaaf lollaa hin deemnu lamu amma haqa keenyaafis falmaa jabaannee tokkummaanii galle kunoo gammadaa injifannoodhaanii. Jalli keenya qaaliin amma guddanuuf dabarsee jira. Keessumaaniyyuu rakkoo gabrummaa yookiin ammoo rakkoo gabrummaa amma deemaa jirtu kana jecha uummanni keenya biyyarraa bahaa jira yookiin ammoo biyyarraa bahee amma kun galanni nyaatee kun ammoo akkasuma beekumutti karaa Ameerikaa yookiin ammoo karaa Irooppii bahuuf jecha lubbuu qaalii keessumaaniyyuu galaanatti nyaatamaas ture. Ni beektan 2016 fi 15 keessa jechuudha. Akkuma kanaan amma kana ammoo keessumaanuu namoonni keenya dararamaa hamaa keessa kan jiru biyya Saudi Arabiyaa keessatti keessumaaniyyuu qeerroo fi qarreen inji qabsoo Oromoo yookiin ammoo ijoolleen Saudi Arabiyaa jechuun ija qabsoo Oromoo jechuu ni dandeenya. Keessumaaniyyuu kallattii barbaachisu kamii hundaayyuu aarsaa guddaa namoonni kafalan keessa dhugaa dubbachuuf ijoollee Saudi Arabiyaa amma hidhaa keessa jiranii hidhaa keessatti hoggaa lamaaf dararamaa jiran kana jechuudha. Ijoollee Saudi Arabiyaa amma kana keessumaan mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hin jiraayanii yeroo ammaa kana uffata dhabanii peestaayil uffachaa jiran keessatti amma kana aarsaa guddaa kan kafalchiisaa jiruuf sababa nuti bilisummaa hin qabneef sababa nu gabrummaa keessa jirruuf jechuudha. Waan kanaaf uummanni keenya hangam qophii akkamii keessa jirtan qophii akkamii keessa jirra uummanni keenya immoo waan kana immoo bilisummaa kana argachuuf amma kana wal tokkummaan kaanee qabsoo kana finiinsu
qabnuuf dhaamsa dirree waraanaa taa'ee jaalli keenya qaaliin Ustaaz Kamaal Hebboo nu dhaame kanammoo ummanni keenya hojiirra akka oolchu asumaan isinii dabarsuu barbaada jechuudha. Itti aansuun ammoo yeroo ammaa kanatti immoo qabsoo kana finiinsaatis jira qeerroo fi qarreen teenya wal ta'uudhaan yeroo ammaa kana tumsaatis jira waraana adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachaatis jira. Waraana adda bilisummaa Oromoo maal godhaa jira yookiin ammoo kufee kuffisaa jira guyyarraa guyyatti jechuudha. Kanaaf immoo ummanni keenya kallattii barbaachisu hundaan kan hafes kan kana boodas itti cimsinee gabrummaa kana keessaa bahuu qabna. Ijoollee Suudi Arabiyaatiillee kallattiin itti baasuu dandeenyu kallattii qabsoo nagahaa yookiin ammoo qabsoo finiinsuu kana qofaan jedhe. Mee ammatti aansuunis ustaazini keenya maal jedha dhaamsa lammaffaa isaa itti fufna. Isinin jirjiirame dhufee gadhaa ilaalchi nurra deebi'uun malaa sirni irree bitaachi amantiin nu gogootee nu ofuufa siifachi ammallee ta'an jiru afaan banaara naachi kanaafuu miliyeenan godhama aragumaachi warra harkuu ilmamuu gantoota sabaa wajjin biyya walii buusaaraa deeme baddaa gammoojji kanaaf rakkoo uumamee furuudha qabna wajjin mootummaa fonqolchuudhaaf deemamaa jira gochi dura dhaabbadhu oolchi siyaasaaf tokkummaa galle kun gammadaa jifannoodhaani. Asirrattis ustaazni keenya ammas dhaamsa guddaa nu dhame keessumaanuu amantii waliin qoqqoodina diinaa fi keessumaanuu karaa saaquu yookiin immoo kallattii diinni barbaaduun diinni nu keessa seenuu danda'a ammaa kana warroonni garaa yookiin immoo maqaa Oromoo himattaa Oromoodhaan kan ammaa kana Oromoo ajjeesaa jiru keessumaanuu warroonni bittamtoonni akka Gobana Daacee yeroo ammaa kanatti jarraa 21ffaa kana keessatti ummata keenya nyaachuuf qophaa'anii jiran irratti tarkaanfii fudhachuu qabna qeerroo fi qarreen keenya kaasuu qabna keessumaanuu karaa bitaatiin warri nutti deemaa jiru kun keessumaanuu ammaa kana mootummaa kana caccabsee yookiin ammoo mootummaa kana kaasuu barbaaduuf deemaa jirani mootummaa gaafa barbaadan ammoo deebi'anii karaa bitaatiin nutti waan deebuu barbaadan falmannee jabaannee qabsoo itti fufnee keessumaanuu gabrummaa tana keessaa bahuu qabna jedha keessaan dhaamsi ustaazni keenya amma asirratti dhaame keessa amantii waliin qoqqoodina amantii waliin qoqqooduu jechuun ammoo nu cabsuuf amantii nu qoqqoodu kanaaf ammoo ummanni keenya waan kana dammaqee irratti hojjechuu yookiin ammoo qabsoo keenya injifachuu qabna jedha Ustaaz Kamaal Hebboo dhaamsa isaati keessumaanuu dirree waraanaa yookiin dirree qabsoo taa'ee amma kana dhaamsa kana ummata Oromoo bal'aaf kan gahaa jiru ustaaza keenya qaalii Ustaaz Kamaal Hebboo yaada isaa itti fufnan wajjin turtii gaarii. Hoggansa irra turan duraan beeku siyaasa mallaqa duraan samaa gantootatti facaasa warra harka baratee nu keessaa qabu jaasa kana mallaqa nyaatee biyya fide rasaasan amantii fakkeessanii walitti buusu hawaasa kana nu harka jira hajabaan nu dhawaansa tokkummaa jabeessinee cuqqaaluudhaaf aansa gantoota irratti duullaa akka jedhu karaansa malee amantiidha wal qoqqoodne nu cabsa jajjabaadhaa kunnaamsa dura fee gowwummaani galle kun gammadaan jifannoodhaani. Akkuma argaa jirtan kanatti keessumaanuu Kamaal Ustaaz Kamaal Hebboo dhaamsi guddaan asirratti qaqqabee dhaame keessumaanuu kana dura warreen sobaa ture yookiin ammoo gowwummaa duraanii amma keessaa dammaqee jira Oromoon ummanni Oromoo bakka durii hin jiru hin gowwoominaa jechaan jira keessumaan warra ammallee nu keessa taa'ee keessumaanuu summii diinaa nuti ta'e ammallee qoree keessumaan qoree marga keessaa nuti ta'e nu nyaachaa jiru horroota bittaa yookiin ammoo maallaqarraa hin hafne goobanoota Daacee jechuun warroonni goobana Daacee ammallee kinoo ummata keenya keessa taa'ee amantiin nu qoqqoodu akkuma kanaan yaada isaan nu keessa bittinneessan amantii fi yookiin ammoo kallattii barbaadanitti nu dabsuu warroota barbaadanitti dhaamsi Ustaaz Kamaal Hebboo dhaame waan guddaan ummanni keenya ammoo Ustaaz Kamaal Hebboo dhaamsa isaa dhageeffattanii yookiin akkuma dhageettanii walirra dabarsitanii walii qooduu qabdan kana yoo jedhu ammoo keessumaanii Ustaaz Kamaal Hebboo amma kan nama qabsoo hadhooftu yookiin lubbuu ofii aarsaa godhee biyya keenyaa fi biyyattii teenya wala babaasa jedhee qabsoo keessa jirudha jechuudha qabsoo keessa taa'ee jaalli keenya yookiin qabsaa'aan dhugaa Ustaaz Kamaal Hebboo amma kana dhaamsa akkasiinuun gahee jira ummanni keenya hoo maal jettan maal jenna haa dhageeffannuu mee dhaamsa isaa kan xumuraa.
gurri jalqabame jidduu rakkoon argamnan dubbachuudhaaf dirqame ammas kitaaba tokkoon argine ka seenaadhaan guutame kitaaba seenaa dhugaa qofarratti barreeffame akkatti duraan diinni biyya keenya dallame tee duroo sirraa qabe waan nurratti hojjetame laalee yeroo dubbisoo keessi koo booji'ame hunda dubbachuu yeroo waa xiqqoon ayyame yeroon qabu xiqqaannaan fuulduratti baallame seenaa jalee jalaan qofa irratti barreeffame arsiifa yoom dubbadhee kaarmaa farki jirame gaafa aanol irratti gochaarra aji argame ras dargina naara jedhee sobe ummata waame ummanni kumaatamaan achi wali qabame araara dhugaa seha arsii walitti dhaame meeshaalee dhiisee bahee dhugaa sehee sobame booda irra uraanaan gara hundaan marfame harama farkarraa jiruuf biloofni qopheeffame kallattii tokko qofaan namni itti godhame ummanni akka achi yaa'u takka takkaan dirqame namu kuma sadiirraa harmaa farki jirame. Eeyyee ustaazni keenya Kamaal Hebboo akkuma argaa jirtan kana seenaa kaleessaas nuu fidee ammallee kanatu nutti deebi'uu danda'a qabsoo keenyatti afiniinsinu jechuun dirree waraanaa yookiin dirree qabsoo taa'ee kan nu dhaamaatii jiru ustaazni keenya qaaliin yookiin immoo Kamaal Hebboo jechuudha. Ustaaz Kamaal Hebboo akkuma beekamutti dhaamsa kana uummata Oromootii dhaame uummanni Oromoo ammoo waan kana irratti hojjechuun eenyu qaba ana qaba si qaba ishee qaba isa qaba jechuudha. Kanaaf ammoo qeerroof qarreen maal gochuu qabna kana booda ammoo qabsoo keenyatti finiinsinu sufi waraana adda bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuun mirga keenya osoo hin taane dirqama keenya taa'ee ofirratti fudhachuu akka qabnu keessumaanuyyuu beekuu qabna jedheetiin amana. Eeyyee uummanni keenya kana booda duubatti hin deebinu qabsoo keessumaanuyyuu diina keessaa qeerroo fi qarree teenya beekessumaaniyyuu Saudi Arabiyaa keessa jiran baasuuf falmii gochuu qabnu diina keenya fuuldura dhaabbachuu fi qabsoo keenya jajjabeeffachuu qofatu fala bilisummaati. Eeyyee ani kaa hangammaa isinii qopheessee isinii dhiyeesse obboleessa keessan Riyaad Bashir hangammaatti waan nu daawwattaniif galatooma. OMT jechuun yoo barreessitan keessumaaniyyuu subscribe share gochuus hin dagatinaa bakka jirtaniin walii daddabarsaa dhaamsa keenya yoo jaalattan share like comment gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya foraa bulaa.